مقالان إسرائيل أرانتن حيفا بدي جرت مدينة أشباح مقالان ما باريسة تاتي جرت الجليل الأعلى بكي أدات أنت أركنتن وتون سيانغا تلافيف قوت مقالان ما رفتشيف تاتي جرت يا أرسل الله تشني بيتني سو مكان دوير نموني بيخا حال هما خيس جرا حال لسا حال هدو نما يادي سو خيس جرا بيا خيسا ديگر سر أبيت جرا لبانوس كيسا أكا إسان دفني بهن أججج جرا إسان أكا جانين لبانوس كيسا يوباني أكا متي في إيقو دن ديني جري دانغارت أسقونو درباتا في الراتش فقيسيني تاؤو تر جرا جانيو درباتيس ورانو ما درباتو مالي انت اللي أرى مال فكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرواني لالوك أمنو جارسي حالي بوليتيكا خيني خيسي جرو جارسة دولة چني بيتني سو مكان دوير نموني بيخا حال هما خيسي جرا حال لسا حال هدو نما يادي سو خيسي جرا بيا خيسا ديگر سر أبيت جرا بيوتا عربا خيسا itti amanummaa ifa amanummaadhaan darajaa sadarkaa duraan qabu san dhabee jira. Maaliif jennaan isiniin baraaraa maallaqa kennaa jechaa ture ifuu baraaruu dadhabee jechuudha. Qabxiin duraa tana. Qabxiin lamadaa maali? Waraqaa barbaadu jira xalayaa gartee ittiin fuula isaa tolfatee achi bahu. Mikaabbii takka ta fuulaan tolfatee achi bahu barbaadu jira. Kanaafuu waraqaan sun harkan jirtu har'a. Inni wanni barbaadu amma waa'ee qarqara hormuzii fi waan biraallee dhiisee nagaya kana buusuu barbaadaa jira akka hamatti. Laakiin nagayni kanatti hin argamu. Qabxiin inni lafaa ka'eef mootummaa Iiraan jijjiiruudha. Ayatullaan du'ee mujtabaan bakka bu'eef mootummaan ni jijjiiramti. Hin jijjiiramtu. Inuu nama irra hamaa humna haaraya dargaggeessaa qeeroo jajjabduutu ol bahe. Kuni hokkee qoree hokkee seente yookaan lafee hokkee seente taja'an san isaanitti tahee jira jechuudha warra lixaa guututti. Nidaamni amma ol bahe akthar tashaddudan jedhan. Yaani bulchiinsa akkaan cimaa seera akkaan jabaatu ol bahe. Kana booda maaltu jira wanni biraawo? Ummanni Yahudotaa kan inni kunuunsu baatii sadi baatii afur warra lafa jala jiru jira akkaan tuutaatti katakkaa ol hin bahin. Kuni maal isaa kenna maal isa godha dhiibbaa akkaan itti baay'isa. Libaanos keessaa akka isaan dafanii bahan ajajee jira. Isaan akka jedhaniin Libaanos keessaa yoo baane akkamitti if eeguu dandeenya jarri daangaa irratti as siqu nu darbata. Firraachi fageessinee taa'uu turre jiraa jedhanii yoo darbates waraanuma haa darbatu malee. Dadhabanii jiran haalli jiru hedduu hammaati. Amma maal irratti as deebi'an? Arabootaan maallaqa kana dafaa ballama seenaa waan Iiraanii kafaltan kana cufa dafaa nurraa kafalaa wanni kennamu kaduraa wanni irra walii galan doolaara Ameerikaa biliyoon 300. Biliyoon 300 kun dafee seenee gumaa namootaatii fi manneen caccabaan yuunivarsiitii manneen barnootaa kana akka dafee haayiskuulii fi manneen barnootaa kun kanaan akka jaaratan qaama waajjira misoomaa adda addaa kan barbadaa'ee akka dafanii deeffatan maallaqa kana isinii kafala jeen arabootaan. Haadir sayyidii janiin eegasii nuufis isinii kafalaa jeen kan biiteenya ta barbadooyte cufasiidha isintu haarayomsee deebisee dhaabaa. Kasaaraa tana guutuu isinii baataa jechuudha guutumatti arabarra deebise. Lola hundaa'u jechuudha. Waan gara Israa'eliin badellee magaalaan Israa'el arraan tana Hayfaan baddee jirti. Madiinatu Ashbaah magaalaa nama baareessitu taatee jirti. Aljaliil al'aalaa bakkee adda addaatuun ta argamtun guutuun isii hanga Tallaaviif ga'utti magaalaa nama rifachiiftu taatee jirti. Kun hundi maal agarsiisa? Khufaatii jaraati duribat calayhim adh-dhillatu aynamaa thuqifu illaa bixablin min Allah wa xablin min annaasi jee rabbi. Xiqqeenyi isinirratti kaayame jee rabbiin. Haada rabbii kagaafa gartee nabiyyummaa harkaa qabanii san. Haada ilma namaa haada Awurooppaadhaa citee jira. Haada Ameerikaa qofatu hafeef. Gaafa haadni kun cite wal dhabbiin amma deemtutuun fagaatte mootummaan isaanii hujiidhaan kufuullee baattu maqaan isaanii kufee jira. Isoo mataan hin du'in
maqaan du'anii jiranii jechuudha. Kuni maal nu garsiisa? Kufaatii guddoo ummanni kun kufe nu garsiisa. Kanaafuu fuulduraaf maal arku teenya? Ummanni kun kufee lafa dhahee dhabamee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mootummaa Falastiin dhaabee masjidul aqsaa deebisa. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظل دولتهم وأن ينكس رايتهم وأن يسلط عليهم المسلمين أينما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.